Mudannoon koo inni jalqaba ani duruma prosesii yeroo hin jalqabu karaa Finfinneetti deemee prosesii yeroo hin jalqabu dallaala hin qabu ture. Yeroo baay'ee ijoolleen baay'een dallaala malee akkamitti deemtu dallaalli nama barbaachisa jedhamaa ture. Ani biraazarii koo wajjinan deemaa ture. Dallaala hin qabu ture. Jalqabu malee dallaala malee deemuu hin danda'amu yeroo jedhani nuyi garuu ofuma keenya maaliif hedduma san dhannee masaggabamees deebi'ee galee lakkoofsa keenya kennine nurratti bilbilame qaxaroonis yeroo ga'u immoo yeroo qaxaroon ga'u lakkoofsa dallaalaa san fudhatamee sila dallaala irratti dallaalli si fuudhee deema akkas ture ijoollee baay'ee ani garuu qaxxatuma lakkoofsa biraazarii koon kennee fi yeroo inni nu dawwalu qaxaroodhaaf ofuma keenya oluma deebinee prosesii ofuma keenyaa xumuranne jechuudha. Dafee naaf hin xumuramne yaa dallaalli tokkoffaa wanti nama barbaachisu dafee akkasii xumuramuuf si gargaara natti fakkaatan garuu jalqabee ji'a 8 naaf milkaa'e jechuudha. Tokkoffaa wanti na tursiisee yeroo san mudannoon dagachuu hin dandeenye iyyuu tokkoffaani harka koo keessatti michii ta'ee hin beeku erguma masaggabamee too mirmaraadhaaf osoo hin deebin jidduu san keessa torbee lamaan keessatti harki koo michii nadhee ta'ee hin beeku ganaa kiyya keessi kun baay'ee tarattarame waan isaan beeku garuu dura natsaa ture. Yookaan gisee tokko qormaata waan ta'eef qormaan osumaati wanta tokko natti sirreeffadha jettee deemaa jirtu jidduu kee keessa dhufee ni qoramta yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafuu ani immoo qormaata san yoo obsaan ni dabarta obsite taanan jechuudha. Qormaata yeroo ati qormaatamtu furtuun qormaata sanii obsa malee wanti biraa hin jiru waan ta'eef torbee lamatti ol deebinaan mirmara hundaayyuu sirriitti marammaru ture immoo yoo san jechuudha. Yeroo jalqaba akka ammaa kanaayyuu miti xiqquma fuula keetirrattis waan tokko argame taanan nafa keetirrattis qullaa nafa baafanneeti miti kan raajii yeroo kaanu san xiqquma raajis ta'e wanti tokko sirratti argame taananii hin deemu akka ammaa kanaa miti amma xiqqoo ishii salphate natti fakkaate yoo nasi achi ilaalu yeroo san baay'ee ulfaata ture. Harka kiyyarratti waan jiruuf wanta hundaa darbee sababa harkaa kanaanii akka aga fayyutti siif darbuu hin dandeessu naan jedhanii waraqata wayii barreessanii biiruma san keessaa karaa mana yaalatti ergan jechuudha. Qoricha kana fayyadamtee yeroo sii dhumattetti sirraa bareetti torbee lamatti deebiinaan jedhan. Qorichi suni akka kireemii wayitii akka vaalzinii jechuudha. Dibadhee galee narraa baduu torbee lamaa sanitti illee jechuudha. Kuni qormaata kan dura natsaan ture fayyaan ture. Gin itti ol deebi'uudhaaf yeroo hin jedhu akkas ta'e waan maalirraan akka akkas ta'e illee hin beeku michii fakkaata jechuudha harki. Ganaa koo keessa jechuudha kan tarattaramenna. Deemee torbee lamaa sanitti illee deemna xiqqoo qalal jedhe malee dhumachuu hin dandeenye. Ammallee sirraan banne jedhees ammallee na deebise jechuudha torbee lama taa'ee. Ookee jedhee tuman ammas obsaan Addis Ababaatti dhufee gara biyyatti gad deebi'ee torbee lamas taa'ee ammas xiqqoo ishii ni jira ammas hin banne nixxir jedhee akka badutti malee badu malee hin ta'u hin jedhame. Innaa torbee lama taa'ee ammas olan deebi'ee ol deebi'ee ammas sirraan banne naan jedhe ammas. Innaa amma immoo guyyaa sadaffaa lammata akkas naan jedhee sadaffaadhaaf deemaa jira. Alaan itti qollofuu yaalatanii qulfiinis naarka jira waan ta'eef alaan yoo itti qollofe yookaan iyyeetu waa fudhattee baatee alaan itti qolloftee deemte haga deemtee fagaatutti jechuu danda'a jedheeni deemuu fi iddoon deemuu qabu nama tokko hin beeku Finfinnee keessaa jechuudha. Akkasuma immoo mana kiraa manni akkasii iddoo safara san baay'eetu jira guutanii jiru. Osoo sa'aatii sanittis deematan kireeffadhee bulas jedhee hin qabu hin jiru. Sa'aatiin deemeera waan ta'eef hunduu cufatee rafeera. Amaraacii biraan qabu balbala cufee shinti beetiin dhaqee harkaa ba'eera. Iddoo wayiitii jira iddoon qoshaashaatti gatan tokko dhugaa dubbachuudhaaf yoo millee taanan hin dagadhu. Gisee tokko isa yeroo yaadadhe shamara ta'uu koottis nan gadda jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Qoshaashaa san jala akkasitti qoshaashaan natti ajaa'a jechuudha. Iddoo qoshaashaatti gatan baay'ee ajaa'a hin beektu hundi keenyaa hin beekna akka qoshaashaa iddoon qoshaashaatti gatan baay'ee ajaa'a jechuudha. Hin qulqulleessanis hin fuudhanis. Innaa iddoo qoshaashaa san jala akkasitti taa'aa bule yeroo inni ba'us nan arga beena soqee shinti beetii dhaqee baatiriidhaan naannoo hunda barbaade dhabee ol deebi'ee rafee jechuudha. Narratti bilbile silkii kiyyanan cufee haadha irrattis hin bilbile maaliif ittanim haadheen sodaata waan ta'eef ittanim akkas waan naan jedhefan alabaa jedheen alabee jedheetan ittima waan ta'eef haadhattis hin bilbile narratti bilbilaa silkii kiyyanan cufee achalan akkasitti taa'aa bule jechuudha. Xiraadhaa qorra Addis Ababaa garuu hin beektu baay'ee qorra dhugaa dubbachuudhaaf akkasumatti hin bule mudannoo yoomillee taanan hin daganne tokkoffaan kanaadha dhugaa dubbachuudha yoomillee taanan hin dagadhu. Ganama sanis immoo ganama san
haati dhufnaa odoo haatiin dhufin haadhatti yoo himte galli shaalloo naan jedhe haadhattis miti nama fooqif jala qaba ture namoonni baay'een akkasitti bulaa turan ture birri xiqqoodha waan ta'eef jechuudha achi keessaa jaartii wayitiitu jira jaartii san baay'een jaalladha baay'ee itti siqe jalqabumarraa jechuudha kophaa koos waan jirus biraazariin koos poroosesii waan natti guddatee fi deemtee deebi'uu irra jedhee ji'a 8tti naa dhufe deemtee deebi'uu achuma taa'e naan jedhe adaraa jedheen deeme jechuudha jaartiidhaan dallaala hin qabnu waan ta'eef እና jaarti sun immoo baay'een itti siqee baay'een jaalladha bunan danfisaa fi yaa iddoon ijoollee hiriyoota hin qabu waan ta'eef eessayyuu hin deemu ijoollee nama baay'ee ta'anii dallaala soo qabaatan dallaalli fuudhee olii gadi hin deema akkasuma hiriyoota isaanii wajjin olii gadi deema ani kophaa kooti waan ta'eef biraazariin koos nagatee hojiidhaaf deebi'ee jira ani kophaa kootiin jira waan ta'eef ishuma wajjinan bakka ishee jala taa'ee ittanaa sa'aa bunas nan danfisaa fi uffatas yoo barbaadde uffata isheettis wajjin nan miica nama guddoodha baay'ee na jaalatus baay'een jaalladhas ture yeroo tokko indoo manni yeroo guute jechuudha manni fooqin isheen kireessitu yeroo guute soofarra rafinaan jechaa turte soofarran ishee bira rafaa narraan fudhattu jechuudha birriisan na ilma qabdi ture ishiin ilmi ishiin qabdu ilma qabdi isheen nama guddoodha ilma tokkicha san qabdi isa santu yeroo tokko akka carraa ta'e beeta kiristaanii bultii deeman jechuudha bultii deemaniiti ayyaana ture astaroo maaramiidha ayyaana ture waazeemaa deemanii in bulan jechuudha isaan achiin bulaa iddoo fooqis immoo manni guutee dhumateera jechuun an akkuma ta'e ittan bula waan ta'eef narraa isin fudhe asitti ani yeroo iddoo torbee sadii moo akkas waan achi ture narraa fudhachuu dhiifteeyyu bakka maaliif nan gargaara waan ta'eef na fooqii gubbaas namni hin jiru waan ta'eef bootan hin jiru waan ta'eef ati asuma teechatte soofuma san irra rafa jechuudha soofatu jira soofuma san irra rafa ture na gaafa san ishee waazeemaa deemte akka laaftitti mana warra ol ba'us lakkaayii birris immoo galgala san warra kaleessumti seenee galgala san birrii raafuuti warra har'a seen immoo ganama gisee isaan osoo hin deemin raafuuti jechuudha birris warra raafuudhamu qabus lakkaatiin raafuudhi jettee akka laafitti manatti nagattee deemte jechuudha innaa ilmi ishii sun dhufee ilmi ishii sun immoo dhufee anis immoo naan jedhe anis akka haadha koo sanittan deemee bulaa barbaadde argaa kootirra soofarra dhiisiti soofar gisee hunda nan laala jechuudha soofaa dhiisiti argaa kootirra rafe rakkoo hin qabu jedhe chaggaree la'um jedhe okay rakkoo hin qabu hin jedhe naan maaliin rafaa miti garuu inni rafee dheera naaf eeyyameera jechuudha isa san yeroo kamuu nan laalamu ijoolleen jaalallee aanchi intin eellashin fiqiranyaa eellashin wayii jaalallee hin qabdu warri jaalalleef qabatan jaalallee yookiin abbaa manaa qaban izii laakkoo diraamaa እየሰሩ ነው የሚያድሩ naan jedha gisee baay'ee jechuudha gisee baay'ee maaliif ani jaartii jalaan dhabu waan ta'eef yeroo misaa nyaatus ta'e yeroo dhufus ta'e bakka haala addaatiin hin beeksisa miti namni haala addaatiin na laala ture warri diraamaa hojjechaa bulu warri gubbaa kana bulan fiqiranyaa jaalallee isaanii qabatanii dhufanii fi awwookan abbaa manaa isaanii qabatanii dhufanii diraamaa hojjechaa bulu. Ganama san akkasumatti qorrachaan gara manaa deebi'ee maaliif sodaachaan deebi'elleedha haati daftee hin galtu yookaan warri mana keessaa warri ganama san immoo birrii warran irraa fuudhutu jira waan ta'eef warra galgala seene ganama san yeroo isaan baan osoo isaan hin bahin birriin fuudhamu qaba malee bulanii tokkan dogongorsiisanii baantu jira jaartiin miskiina wayiiti baay'ee nama gaarii turte ishee dhaadhee manatti deebi'ee ganama san immoo yoo ati haadhatti himtee galli shaalloo lannaatee haadha kootti himtee sin ajjeessa jedhe inni immoo garuu ati akkas raawwachuu hin qabdu namni dogongorre hin jiru nan dogongore kanaafuu ati garuu haadhatti himtu naan jedhe rakkoo hin qabu ani haadha kootti himu garuu ati ittiin deebi'iniin jedheeni mudannoo yoomillee taanan hin daganneedha shintibee achi bulee shintibeeti keessa sun seenee na argadhee tan qoshaashaa jala bulee dhugaa dubbachuudhaa fi mudannoo kana lamaan yoomillee taanan hin dagadhu mudannoota hedduutu jira ani dallaala waan hin qabneef immoo sababa dallaalatirraan kan ka'e iyyuu ijoollee baay'ee mudannoo addaa qaban dhugaa dubbachuudhaaf ani garuu dallaala waan hin qabneef mudannoo hedduus qabaadhu mudannoo kanneen lamaan yoomillee taanan kan hin daganneedha kana fakkaataa mudannoon koo hanga viidiyoodhumaa waan na waliin turtaniif galatoomaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja nagaadhaan naaf turaan isin jedha laayik sheer godha yootes jajjabeessaan isin jedha akkuma dura dubbadhee jalqaba irratti dubbadhee jira yaa hundi keenya walaa jajjabeessuun wal bira haa dhaabbannu hiyoote ko carraa kana naaf kennite naaf feeruu keetii fi guddaa isaa galatoomii dabalataanii turtii gaariin isiniif haa hunduma keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaa naaf ta'a isinin jaaladha isinin kabaja kana hin dagata. Kanaafuu gaarii godhuun ofumaa fi qamadii facaafatanii garbuu eeggachuun hin jiru. Garbuu facaafatanii immoo qamadii eeggachuun hin jiru. Waanuma facaafatan sana hammatu keessattuu sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Waanuma goone san arganna waan ta'eef yeroo baay'ee bakka deemnu hundatti gaarii godhaa yaa deemnu akkasuma gaarii arganna.
Kanaafuu jajjabeessaa warri anaafis maatiin ta'an immoo maatii naaf ta'a akka maatii naaf taatanii mana koo dhuftanii maamila koo taatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Warri maatii naa taatanii immoo na jajjabeessaa turtan asumaan galatoomaan isin jedha. Haasaa baasnee irraa garuma gaafii shittaa deebi'u mudannoo kee yeroo paaswoordii baafattu yeroo biyya Itoophiyaadha gara biyya Arabaa dhuftu mudannoo si mudate mee nuuf qoodii naan jette obboleettiin keenya. Kanaafuu mudannoo ani qabu immoo dhugaa dubbachuudhaaf mudannoo hedduutu jira. Akkasuma immoo guyyaan kan mudannoo keessaa mudannoon ati hin daganne ni jira. Mudannoon immoo ati dagachaa deemtus hin jira jechuudha. Haaluma guyyaan deemu keessaa ani mudannoo hin daganne mudannoo lama ciccimoo nan qaba. Yaa mudannoo kaan dagadhesi mudannoo lama ciccimoo isa saniifan qoodan isin hin jedha. Hanga viidiyoodhumaan waliin tura daawwadhaa fi viidiyoo ishee